Raabaadooriin gadaa afran qalloo tibba kanam ituu murawwaatiif bokkuu dhiigaa dirree dho'atti muudeeti jira. Muudamni bokkuu ituu murawwaatiif laatame kun ona afran qallootti gosoota ituu arkaman maram abbummaadhaan abbaa dhiigaa ta'ee akka tajaajiluuf itti gaafatamu olaanaa khallaateef ta'uunis beekameeti jira. Sagantaa tana qabannee dhiyaanneeti jirra. Warreen chaanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun numicheeffadhaa yoo jennu, maatiin keenya immoo share fi like godhuudhaan sagantaa kana namoota hedduun akka daawwatuuf biraan gaham. Gadaa Oromoo guddicha ona afran qallootti deebi'e Raabaadoorii gadaa afran qalloo muudama bokkuu ituudhaa raawwate kan isiniif dhiyeessinu tahaa nu hordofaa. Ummanni Oromoo guutuu Oromiyaa irratti argamu sirna guddaa gadaa dimokiraatawaa addunyaan teenya ittiin beekamtuun ummata buluudha. Ummanni Oromoo baha Oromiyaa irrattis qophaate gosoota gurguddoon sadeen waliin tahanii sirna gadaan odaa bultum jalatti waliin bulaa akka turan ragaaleen ni agarsiisa. Odaan bultum odaalee gurguddoo shanan Oromoon qabdu keessaa isa quxusuu fi tokko yoo ta'u, heeraaf seerri gadaadhaa kan qubateef bule odaa bultumitti akka ta'e amanamam. Ilmaan bareentoo shanan keessaa sadan Awaashi gad qubatan murawwaa bareentoom, qalloo bareentoo fi humbannaa bareentoo waliin tahanii waggoota bar dhibbeelee hedduudhaaf tokkoomanii sirna gadaatiin odaa bultumitti erga waliin tajaajilamanii wal bulchan booda ture. Waggoota 224 dura sirni gadaa Raabaadoorii afran qalloo akka dhalatee kan himamu. Ilmaan qalloo wal qabatanii odaa bultumirra gara odaa wataritti akka cahan waliinis tahanii mooraa fugugitti waliin bulaa akka turan ragaaleen jiran ni agarsiisan. Abbaan gadaa Raabaadoorii afran qalloo jalqabam Caamman Nuur akka ta'e ragaawwan kan agarsiisan yoo ta'u, isatti aanuudhaan baalli fudhatee Raabaadoorii gadaa afran qallootti hawaasa isaa tajaajilaa kan ture. Abbaa gadaa Waday Hormoosoo akka ta'edha kan dubbatamu. Rakkoon hamaan dhufee weerarri keessaa fi alaa jabaatee bara 1886 waggaa 138 arraan tanam sirni gadaa Raabaadoorii afran qalloo yeroo xumuraatiif weerara diinaatiin cabee waraanni murtii guutoo lafa seenaa calanqoorratti akka mo'ame amanamam. Yeroo sanirraa waggoota 132 sirni gadaa Raabaadoorii afran qalloo faca'ee kan hafe yoo ta'u, bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bifa haaraan haaromsi gadaa Raabaadoorii gaggeeffame. Abbaan gadaa afran qalloo haareenim Abdurazaaq Hassan
muuduudhaan sirna gadaa raabaadorii afran qalloo haariyoomsuudhaan deebisuun dandehameeti jira. Honnoo yeroo sanirraa kaasee waggoota 6 dabran raabaadoriin gadaa afran qalloo bokkuuwwan dhiigaa ilmaan qallootiif laachuun walitti qabee tokkummaan caayaa raabaadorii gadaa afran qallootti taligee bulchaa jiraachuun isaa ni beekama. Ta'us lammiileen Oromoo baha biyyattiitti argaman kanneen ona afran qalloo keessa qubatanii jiraatanii fi gosaan afran qalloorraa ala ta'an caffee raabaadorii gadaa jalatti hammatanii bokkuu mataa isaaniitiin akka bulaniif adeemsa hojmaat fooyyaa fi haariyoomsa gadaan raabaadorii murtii murteesseen diriirsuunsaa seenaa olaanaa galmeesseeti jira. Bu'uuruma kanaan gadaan raabaadorii afran qalloo bokkuu dhiigaa gosoota sikkoo mancaaftuu lamaaf akkuma laateem tibba kanammoo bokkuu dhiigaa ituu murawwaatiif laateeti jira. Sagantaan guddaan hawwataa fi miidhagaan bokkuu dhiigaa ituu murawwaatiif gaggeeffame akkuma sagantaa Oromoota hundaa raawwatutti eeybaan kan jalqabe yoo ta'u abbootiin gadaaf maanguddootni biyya bifa kanaan bahuun eebbisaniiti jiran. يا كسوان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا غاتب بكان بيت ربنا وابلو دين ربنا راجبو دين راجبو دين بيتين برباد خبيا إثيوبيا برباد خديا خبا ربنا راجبو أيان بيا راجبو ورنا برين ترو راجبو ربنا راجبو هذا قال راجب كذا ربنا وابلو هذا قال بلاورا Assalamualaikum. Akan bukan. Bagaimana bukan? Warra amatu kanumatti gartee wajji kabajatu Rabbiin waa godhu. Tokkummaa Rabbiin waa kennu. Oromoon saba hunda ammattee warra jiraatu. Warra ifin qabee saba hunda wajji jiraatu. Rabbiin waa godhu. Jababa ijanna kaba. Rabbi hamtu nurraa qabu. Akka walii jibban walii nurraa qabu. Akka gadi jibban gadi nurraa qabu. Malaayikaa agabarii sulula keessa jannataa. Heejjenne isaan barraamata. Dikashoori qabu. Ni baroomsilan. Waan gadaan gadaarratti hin muudamuun caaseeffamni sirna gadaa Oromoota maraa hammatee kan jiraachisuudha jechuun kan dubbatan abbaan gadaa raabaadorii afran qalloo Abdurrazzaaq Ahmad Hassan Ibroo Shaxaadhaam lafti Oromoo Oromiyaadhaam raabaadoriin gadaa afran qalloo immoo sirna bokkuu dhiigaa lammiilee Oromoodhaa gosa afran qalloo keessa jiraataniif laachuudhaan tokkomnee waliin akka jiraannuuf caaseeffama kana diriirsine jechuun waltajjiitti ol bahuudhaan barbaachisummaa bokkuu dhiigaa bifa kanaan himeem. Akkasuma ijoollee biyya akkam nagaa jirtu ilmaan keenya obboleeyyan keenya ammallee maasiiniis lubbuu takkitti jijjiirraa hin qabne akka meeshaa makiinaa hoggaan makiinaan takka batte na dhageeffadha akka gaariitti ana teeraa isinii kan namatti deebitanii na dhageeffadha. Lubbuu jijjiirraa hin qabne akka meeshaa makiinaa ispeer paartii jaanitti jijjiirraa hin qabne biyyaa kannanii biyya tana eeguu fi nu bareechuudhaaf kabajaa nu godhuuf nama wal nu qixxeessuuf addunyaa wal nu qixxeessuuf lubbuu isaanii kannanii biyya eegaa jiran hoogganaa isaanii Jeneraal Haacaaluu Shallamoo nama biraa yaamu isin hundinuu maqaa takkaa maqaa namaa yaameen beeku ammoo dirqama isaa maqaa yaamu Jeneraal Haacaaluu Shallamoo nu keessatti argamaa baga nagaan nu dhuftan warri isaanii itti dhuftan gaafatu. Kanatti aansee guyyaan har'aa guyyaa seena qabeessa guyyaa kabajaati. Ayyaanni akkanaa har'a qofa godhamuu osoo hin ta'in bara dheengaddaatiillee yeroo kana obboleeyyan keenya hangafa bareentoo ilmaan shanan ilmaan bareentoo irraa hangafuun xummuugaadha jechuun abbaasiin koomandooti. Bokkuu abbaa dhiigaati bara dheengaddaa gadaa qalloo jalatti galma gadaa qallootti qabarchuma qabaatan
akka ifii hoogganan yoo rakkoon dhufte akka abbaa gadaa ifii qalloo abbaa gadaa qalloo fi abbaa malkaa gadaa qalloo kan dirree dhawaa beeksisanii rakkoo wajjin hiikkataniif jecha haala biyyattiillee haala nagaa keenyaa eeguufillee waan ta'eef lafa tana ammaas ilmaan Oromoo akka gadaatti gadaa qallooti lafa afran qallooti haa ta'ummaas ilmaan Oromoo hundi wajji qabna namuu mana ifii keessa akkatti bulchu waan qabuuf bakka bokkuu abbaa ilmaan sin komandoo bara gaddaa buufneef jechuu bakka barcuma qaban minjaala qaban jechuu gadaa keenya keessatti arraasiinis hani afran dura bareento shandalee tokko isiniin jee baasin komandoo Khatiyaan moroo abbaayituuti namni beeyne warri addunyaarra jiruuti dhaga'uu qabda. Moroo abbaayituuti arra bokkuu abbaa dhiigaa kan moroo hayituu gadaa afran qalloo lafa afran qalloo taate dirree dhawaatti galma afran qallooti kamiin jaala qabaatan akka afran qallooti wajji taa'ee murteessu odaa afran qalloo jalatti dirree dhawaatti akka taa'ee murteessu hangafa keenya waan ta'eef har'amuu qabamnee jechuudha. Kana waggaanyu lafa Oromoon jirtutti gadaan Oromoo dhiiroo wal qixa abbaa nama 1,000 qabuus abbaa nama miliyoona 10 qabuus lammiitu bakka buufata gadaa wal qixaa jechuudha. Haa ta'u immoo akkatti dhabbiin lafa nu abbaan keenya duratti lafa nuun qoodee qabna. Namni garii nama warrummaan gadaan biraatu gadaawota kanarraa barachuu qabanii jechuudha. Maal baratan? Lafa jiran hundatti bokkuu abbaa dhiigaa jee abbaan gadaa tokko lammii isa keessa jirtu bokkuu kan nuufi qabaa jechuudha. Bokkuu abbaa dhiigaa lammii isaa bulchitu gadaa jalatti kan nuufi qabaa jechuudha. Lafti xiyyaa anaatu eebbisa abaluun eebbisu jechuun fafaa jechuu dhiiroo lafa Oromootti. Lafa isaatti Oromoon bakka jiru hundatti Oromticha lafa san jiru wajjin dhaabbatee eebbisuu qabaa jechuudha. Yoggaa akkasitti eebbise maaltu dhufa? Gammachuu dhufa. Oromoon dhufa. Jaalalaan dhufa. Sabaa sablammii haammachuutu dhufa. Akka Rabbiin jaalata. Akka namnillee jaalata. Godhuu danda'uu qabnaa jechuudha. Mootummaan keenyaa nu dadhabne dachiin lafa nuti irra jirru nu dadhabne nuti Oromoo wal dadhabuu qabnaa. Oromoon bakka jirtutti wal qabaachuu qabna. Tokkummaa isii jabeeffachuu qabna. Namni Oromoo adda fuudhu dhagaa dhiiroo isin hima. Mana tokkotti baachuu keenyatiin qaba. Mana Morowwaa, mana Humbannaa, mana Sinkoo Mandoo, mana Tuulamaa, mana Maccaat, mana Gujii, mana Booramaat. Jee abbaan ilmaan isaa beekuun dirqamaa. Ammoo Oromoon takka ta'uu bakka jirtu akka isaan raqarrabu akkana bakka walii kannutti Oromoon akkasii bakka walii kannitee tokkummaa qabaachuu qabnaa. Oromoon duraanuu takka tokkummaa keenya irratti nuuf haa jabeessu. Tokkummaa keenya irratti nuuf haa jabeessu. Guyyaan irraa guyyaa seena qabeessa akkitti ta'e kanaa jechuudha. Kabiraalleen ilmaan Oromoo kabiraa Tuulamniinis Maccaas lafa dirree dhawaa lafa afran qalloo keessa jechuudha. Cuftinuu bokkuu abbaa dhiigaa isaa qabaachuun gadaa qalloo jalatti gadaan gadaadhaan ni muudama. Aboo hin muudamu jaa. Gadaan gadaadhaatti muudamu. Bokkuu abbaa dhiigaa immoo muuduu fi qabnaa bakka hundatti. Gadaan kolonii ni qaba. Kolonii jechuun gadaan gabroonfataa ni qaba. Aboo gadaan gabroonfataa hin qabu. Bara hogganoonni keenya muummee keenyarraa Doktora Rabbii duukaa deemuun Doktora Abiyyi irraa kaasii nuti ilmaan abbaa gadaa jaanii bara. Hanga loltuu gadiitti. Kanaafuu koloniin qabuu jechuu gadaan. Afran qalloo ammaasiinis afran qalloo gaafa amata 160 arra amata 162
dura hawwisoo afran qalloo jaarra wanni jedhaniif maal seetan gabroonfataa mootummaa yeroo sanii warra Oromoo keessaa ol baba'e haqashamsu gurra luuyituun isaaniitti dhufnaani abaluu jee iyyaamumaan maqaa nama sanii illee niin beeku ha yeroo sanitti dhufu hawwisoo afran qalloo jedhanii dafanii jaarratan jettu ammoo wanni isaan ta'anii qaanqee arra nuteteessitee jedhanaalli deemee nu keessa daawwatan barka looyituma tana qabaachuuf duutuftaniini rabbi keessaniif galata galchaame tuni eenyuun dhufte ha isin keessa taa'u kanaan dhuftee bar dhiiga ilmaan keessaniitiin dhuftee bar akkanuma kanaan eenyuun dhiiga keessan maslotti isinii deebise akka ilillii magarsuuf ilillii maaltu magarsa awwa bishaanii magarsaami bilisummaa noomaaliin magarsa dhiigaan dhuftee eenyuun maslotti deebise namni galata namaan beekne harabbiin deemee Oromoo namni galata biyya faranjiitiin dhufee akkana jecha olii bara gabroonfataa na ari'e ammoo maaltu kanatti kadhasii kana kinoof bilisummaa rabbi isin irratti haa irraanfatu namni gabrummaan sammuu isaa doomsite surrii tana fuutee yoo galaana bilisummaa keessa teesse biniin bilisoomee beekuu jedhu warra rabbiin bilisummaadhaan sammuu qare rabbi isin haa kun ijoollee teenya ta'if qabdee nuutu abbootii teenya irraa fuudha jettee eenyuun baatu ijoollee xiyyaa waraana jechuun raayyaa ittisa biyyaa jechuun humna addaa jechuun warra if qabee daangaa keenya eenyatee amma haaree gama biyyattii yaamtetti haa jiru hamtuu rabbi irraa qabuha rabbi isaan haa moosisu bakka deemanitti kophee isaanii kophee sibiilaa rabbi haa godhuha isii tarka gaarii amiidhaa guutuma keessan faatu kuunoo if qabee deemuu deema akkanuma kanaan wanni takkalleen isaan dura haa jiru wanni takkalleen isaan dura haa jiru wanni takkalleen isaan dura haa jiru osoo isi eebbisaa oolee dheeyyaadha haqaaqilaan itti jirtuuf aanniinuma ja'a ta'an dura intaltillee tajaarsa qabdu ta'arraan tana godhu gurbaanis kaamme galgala kana fuudhuu ta'u yuukan yuukan hayyuu haattuun ta'in hayyuu ta'e rabbi siif haa godhu zikkii dura taa'e agoobara isaaqii dhufee ajjala seenee jira Isaa dhufee ajjala seenee jira gurguraa dhufee ajjala seenee jira qabeenaa dhufee ajjala seenee jira qabeenaa dhiyeeytanii akkuma amma isin irratti bicha qallee tumaaleeyyii qalle kanatti walitti dhaabbachuu teessituun maaliif tokkummaa nurraa guca qabsiifachuu qaba namni hundinuu namni Oromoo tokkummaa fi biyya gii eegu hai ifin tuffatina namni tuffatu jaartii irraa ilman dhallee jennaa isin dhiiba namni tuffatu intalaan baata fuudhee irraa ilman dhalchilee jan Oromoo akkanuma akkanaami guucaa akkuma guuca bilisummaa isin irraa qabsiifatani guuca tokkummaa ka Oromoo ka sabaa sablammii ka nama hundaa ka Itoophiyaa ka Afrikaa isin irraa qabsiifachuu qabanii abbaan ibiddaa eenyu isin yoo kana hoggaanju dhagaya kana hoggaanju maalimoonni kana nu tetteessisa nagaya qabaachuu ta'e nagaya wanni isinii dhaamu namni arra jiru boru jiraachuu rabbii beeka namni nagaya hin qabne jaartii fuudhee ilma dhalchee dhungachuu hin danda'u sanyiiti nagaya keessaniif harka wal qabattanii ilma keessan kan nagaya hin qabne yoo qabaatan ka qabunuufuu nuuf taawani ilma nagaya hin qabnellee rabbi nuun kannini ilma wal mari'annu maleedha hii jaran eegaa harka kana godhanii Inta ubar shanyidi Rabbi sinaka je
Rabbi sinaa qajeelu. Matuma keessanii dacha lammiitii isiniin jaaladhaa Rabbi sinaa qajeelu. Guca bilisummaa kan dursan ajaarraa abbaa gadaa jibeelee mufaan qabsiisan. Santu har'a isin teessisu jira bara. Hai lammi tiree budu panu hataa ilmu reesan. Ilma jaarraa abbaa gadaa diban, ilma elamoo diban, ilma waaqoo guutuu diban. Eenyu jalatti taa'afleeti eenyu jalatti biddanayin. Ilmaan Oromoo kan bitte jalanna himuu jira. Hin jiruuni. Aboo waan ibidda ijoollee teenye jalanna ka Allan takka nabi lamsi rabbii si haa godhu. Namni arraan tana aaminii dide dhukkubaan galtanii beekadha. Osoo ijoollee teenye jiraachuu baattee as dhaabbateen dubbadhu asin tetteenyuutti keenya. Nagayaatu asin tetteessisaa akka isin jettanii barbaade laarreef. Maaltu asin teessisaan deemi? Nagayaatu asin tetteessisu jira abbaa gadaa keenya jechuu qabdan. Namni nagaa hin qabne taa'uu danda'a. Akki jee jaarraa abbaa gadaa namni mutaa liqimse bakka itti taa'uu qabuuni. Namni mutaa liqimse garaa keessaa mutaan deddeemaa jeedee maqaanga bakka isanii irraa baasamu gahee magan mutaa baafanne nuti masaraa seenne waan nurraa hanqatee jira taasamu. Akkanuma ukkanaa milamniti isi abdadheetii rabbii gaditti bakka hunda qooma dhawadhaa jettu akkumaan qooma dhawadhu dhugaa jettu ani kaadiree miti beekadha an abbaa gadaa abbadan akka isin nagahee naa taatanii namaa wajjin wal naa qixxaattanii barbaadamanii osoo isin beektitu isini jirtu addunyaa irraa galtanii barbaadu jettu misooma baadhanirraa qooda fudhattanii jaartii teessan siqayan miilatti hiitanii uummanni harkaa fi morma barbaadu dachii teenya hunda siqaya qabdi siqaya jaartii miilatti hiitu qabna misooma teenya gaggeessine. Kanaafuu har'a gammachuu teessaniifuu har'a guutti olees haasofni kana keessaa dhufu fakkaatu. Nama hedduu qaatiraa bultanii osoo rabbii keessan kadhattanuu akka aadaa keenyaa kan warra keenyaa kan duritti rabbi kadhachaa waan bultaniif rabbillee nurraa haa qeebalu du'aayii reefu godhamtu. Adeeroon osootiin namni torba godheetiin taayijuuni boodhiisi abbaa gadaa biyya jee if keessatti beeku. Isi bagadaa biyya torban keenya irratti yatanaa tarabbii tanaa boodan irra jabdu jechuudha itti dilatti jechuudha. Adeeruma. Namni deemumaa gaarii goota. Namni deemumaa gaarii jaarsi du'aa itti dargahaa jiran. Humni isaa irratti nuufaa jettatu jaarsi. Rabbi haareetti adeemu. Adeeroo rabbi haareetti adeemu. Dhuguma waan rabbiin quba qabne waan rabbiin miizaana ittiin goone takkallee maqaan geessi. Rabbi waan nuti haasofnu waan nuti goonu hunda keessa miizaana ittiin nuufaa godhu. Rabbi miizaana ittiin nuufaa godhu. Jaalalaan namni waa hunda moo rabbi jaalalaan waa hunda warra moo rabbi isin haa godhu. Aboo afran qalloo. Moroo wayiitu jirtu. Gumba nani jirtaniini. Guyyaa qiyaamallee. Guyyaa qiyaamallee miizaana keessan ka'uun ka'e rabbi isiniif haa godhu. كتابنا وشيء تشوف زنزارو دي مدري راح كتاب خلينا كبرنا سيك هدوايتي حاجة رتا سيك أي بلد تشوف كتاب ميكا بس عالم مسودي دي نيجيرا نينو فاي سياشل لمن دواي جالس بتجابر نينو بس سيك أي بلد Jara keenya warri keenya akkana beekala. Yoo dirraa fuudhuu baadhe jaalala keessa akkana beeka warri keenya. Mee akkana rabbi isin haa godhu cufa keessa. Jaalala akkana nama godhaa mee. Jaalala akkana nama godhaa amma hunda keessa rabbi isin haa milkeessu. Abbaa gadaa morowwaa ilma adeera keenyaa. Useentuna asba'uu qabaa abbaan gadaa duraanii Shaamil Ahmadoo asba'uu qabaa ammaan tana bakka isin jirtanitti akkasumatti maasiinis koree biyya tagadaa qalloo
olboo qabdanii kootu abbaa Abdi Maalik. Bokkuu dhiigaa ituu murawwaaf Ibraahim Ali walloodhaa nama ja'amu bifa kanaan muudanii alangee khallaatan. Jiru hojii hojjetanii rakkoo jirtullee hojii hojjetanii tokkummaa ilmaan Oromoo jaalalummaa Oromoo irratti hojjetaniif gadaa afran qalloo galma afran qalloo minjaalanis barcuu irraan tanaa godhuudhaaf isa muunnee jechu gadaan gadamu bokkuudha muunnee jechu bokkuu abbaa dhiigaa kaani morowwa Abraham wallo maqaa morowwaa bareentoo hangadaa afran qalloo jalatti muunneetiin jiraa muree muriin ja'a bokkuu abbaa Toti mure murinja boku abag diga morwa baren toti mure murinja duba Ibrahim nudura tauhun hakan hojjatan ja mure murinja indin isa hati mana isa hati boku morwa baren tota dindirre dawa obboleeyyan isii haadha siiqqee hunda sirnaan jaalalaan tokkummaadhaan kaniin addan baafne qabadheetiin deemaa qabattee deemtiin jaa muree muri muree muri muree muri abbaa isaa kaduraanii Shaamil Ahmadoo hayyuu gadaa Oromiyaa kaammaan tanaa nu keessa jira abbaan gadaa humban morowwaa bareentoo Hussein Tunaa nu keessa jira duubaarraan tana bokkuu abbaa dhiigaa ka ilmaan morowwaa isaanii eebbisuudhaan bakka tana nu bira dhaabbatanii dubbiin tuni haqa muree muriinja dubbiin tuni haqa muree muriinja duuba gadaan gadaa irratti hin jaaramuu ilma isaati qallo muuddateen jaa muree muri muree muri ani muree murteessee rabbiin guddaan haa murteessuun jaa muree muri abbaa isaanii kaduraanii Shaamil Ahmadoon narraa fuudhee muri jaan jaa muree muri itti aansee bokkuu abbaa gadaa afran qalloo itti aanee muraan jaa muree muri muree muri abbaa isaa duuba Hussein Tunaa itti aanee muraan jaa muree muri abbaa gadaa duraanii hayyuu Abdulrazaq Ahmad Sanabbaan gadaa afran qalloo irraa fuudhe Abdu Malik Yoonisi muraan jaa muree muri amma kanarraa fuudhu Shaamil Ahmadootiin jaa muree muri ani jee rabbiin haaju abbootiin gadaa ituu sagantaa kanarratti argamaniis dhaamsa jabaa dabarsuun bifa kanaan amaanaa qeebalchiisaniiti jiran. Fuguguroo baana gaanjaa heeraa murii gooroon tun gooroo afran qallootiin jaa heeraa murii abbaan gadaa afran qalloo gartee bokkummaa gadhaadeen jaa heeraa murii bokkuun kuraa galaan yoo ka'u ka'ituu dhaabbateen jaa heeraa murii agoobar afran qalloo jalatti dhaabbateen jaa heeraa murii Oromoo addaan hin baasuun jaa Yohana kijaje garte anti daban jahera Rangorun jahera muri Aftawan tiagutun jahera ada kalau kalang kiran arka kabutan muri
Langeni magartin jahera muri. Namni magar soba kata Afran kallotin jahera muri. Apa badas kadi orta bari bulta bari urfo badu badanaga mati murduk wati murduk yo wakje hayye dagai faddu guri gurra itu hadirre dawa gaddi safan karo jalatti dagai galu mulkadirre dawa khalam khaytu murawa Ibrahim mudame dagai fat akazundu bae bansir gubada gubam singa Abraham kallo bansi dadda balag khagora nata imam Allah matayyib al-mari tabbe kullu nata kallo bana mairiga ndagayana mata yoromo guiga kokundi marentuna mizigana minkalega guyari da daga abule orolo jalin darabule darabal kana wajiran kullu bule jiraya kamamu yubu lati kajela to kodaban libi amag kallare tiya kalare mule bajadalla gosane itu yare tiyoro mule bilam bakat karati lega ukuba mare bakat berbadal sababalla oramo kalare mule gaba jira kunde gule tale rata bule gabati da guyari darenga dak halkari da gaba jana le rata bule udiba zanna bana zanna kalche hakara sadyo tere hilla sadyo tile raga rabalan korban samini tihabi tije ye tubbi ye tije samandi korona sabaki ya dali tije korona dambi tuhiyami baije halkala damile banara tabulega abirine damile bule halkan darba bulegarina sasa bule hasasi bigala gudiya gamsa jalak hasasi galu demagonda chawi dite wanyasa singalu dite dibichago dite wani magonda chawi dite kubla sangaru dite dibichago garta sentila dula sangaru garta Feribalan kan Abdul Razak kalamana zakalak bisana katero bada babu sayyid bikanani tawayyu tawbanati banat lelta dali roba naga haurani habilani matin murduk lo agje lo rafije khora billah amma akitaadan asii achinis yoo hoytanii
osoo isaan jaalleen isin diranii qaamni keessan hin dhaga'uu jechuu amma booda. Kanaafuu gahee ammayii halangeedhaan qeebalchiisa akka gaariin na dhageeffadha. Nama guddaan nu hojii jiran maase ilma keessan illee ta'e nama rabbii guddisuun gaariidha. Nama guddaan nu hojii jira. Halangeen qeebalchiisaa na dhaga'a. Halangeen tun ta haqatti murtu ta akkama firra keessee deemtuuni ta dhugaadhaan dhugaa isii itti murteessitu ta ittiin eebbiftu ta yoo si didan duuba duuda ittiin galtuuni yoo si didan gadaan nama nabaaru diddee dhufnaan ammoo duubaan dhaladhu jechuun ni jirti. Halangaan tun ta ittiin murteessitu cubbuu rabbi sirraa qabu dhugaa malee gaarii malee waan harkatti lammii oduu malee lammii walitti qabuu malee ilmaan Oromoo walitti qabuu malee sabaa sablammii ifitti qabuu malee waraabessa sitti dheeyse haqasaa harkitee dubbattee harkuufii malee yoo waan biraatiin hojjette ilmaanitti si galti gudeetti si galti si facaafti si barbadeessiti si dhabamsiifti. Kanaafuu halangeen tun halangee dhugaa ittiin dubbattu fuula gudeeda keetii ilmaan qalloo itoo humbanna ilmaan Oromoo walii galaa duratti si qeebalchiisaa ani kasee qeebalchiisu abbaa gadaa kee abbaa gadaa afran qallooti halangee keenarraa qeebalchiisu. Olkay. Aye amma hara kursi deesan. Hai arkada ana geggeey samme me mangiddoo keenya me warra sirna kana nu geggeeyse me muudamni bokkuu dhiigaa abbootii gadaa afran qallootiin laatame kun caaseeffama gadaa Oromoo Oromiyaa keessatti argamuu hundatti hojiirra ooluu kan qabu akka fakkeenyaatti fudhatamee kan raawwatamuu qabu akka ta'e wanni itti walii hin galle takkaleenuu hin jiran. Sagantaa kanarratti keessummootni gurguddoon Leetanaar Jeneraal Haacaaluu Shallamaa dabalatee miseensotni raayyaa ittisa biyyaa hedduu fi keessummootni afeeraman qooda irraa kan fudhatan yoo ta'u sagantaan miidhagaa fi hawwataan aadaa Oromootiin ititee dhihaate kun nagaan jalqabee nagaan xumurameeti jira. Horaa bulaa nageetti.